Maqaaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Maqaaba maqaa ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ማናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቡልቻ በተስካና ስላሴ ግንቢ ከበጀሞ አባኬ ቆሞስ አባ ወልደ ኢየሱስ አከሱማስ ሉቦት ተጃጅልቶት manneen kiristaanota magaalaa kanaa jirtan hundi keessan obboloowwan koo daaqonooti warri faarfattootaa obboloowwan koo faarsaaf tajaajilaan dubbii sagalee waaqayyoo ergaa namoota kanaaf dabarsitan kabajamaa obboleessa koo faarfataa Adaane faarfataa Masfin faarfattuu Milkii akkasumas waaqayyo kan isin jaallatu sinis waaqayyoon kan jaallattan jiruu keessaniif qarshii keessaniif waaqayyoon kan tajaajiltan ummati magaalaa Gimbii akkasumas daa'imman warri hamaan isin keessan jiru maatii waaqayyoo kan taatan hundumti keessan maqaa waaqayyootiin akkam ooltanii akkam jirtuu akkam ooltanii galata waaqayyo jennee akka sagalateeffannuuf arraba keenya kan qajeelchu hamaa hunduma isaarraa nama arrabsuurraa adda baasee nama hamachuurraa adda baasee yeroo kana sirbuurraa adda baasee isa qofa akka galateeffannu mana isaa qulqulluu kanatti waaqni walitti nu qabe waaqni abbootii keenyaa Yesuus Kiristoos nu afaan cubbamoota kanatti lafarratti tolootaaf ergamoota isaa biratti samii gubbaatti kan galatoome haa ta'u. Inni bakka maqaan isaa galatoome hunduma isaatti maqaan ishees hin galateeffama waan ta'eef waaqayyoon kan ittiin argine namni waaqayyo yeroo wal lolanii turanitti kan walitti araarsite akkasumas waaqayyoon simachuuf kan kirubeelii ol filatamte biyya lafaa kanaaf samiidhaa gaditti waaqaa gaditti kan filatamte aduun tolaa kan karaa isheenuuf bahe armeen keenya qulqulleettiin Maariyaam maqaan ishee kan galatoome haa ta'u. Ilillee ala maqaan waaqayyo galatoome ililchuu qabna. Ergamootiin waaqayyoo qulqullootii akkaataa kennaa waaqayyo isaaniif kenneen kan galatooman haa ta'u. Akka fedha waaqayyootti mata dureen barumsa keenyaa kunoo akka oolotaa yeeyi gidduun isin erga. Kunoo akka oolotaa yeeyi gidduun isin erga. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 dubbii sagalee waaqayyo egaa waaqayyo yoo nu barsiise waaqayyo yoo nu gargaare mata dureen barumsa keenyaa kunoo akka hoolotaan yeeyi keessa isin erga kan jedhu ta'a. Dubbii sagalee waaqayyo kun kan argamu Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 16 dubbii amman isinitti kana kan dubbate galanni maqaa isaa jiraataadhaaf haa ta'u Yesuus Kiristoosiidha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warroota isa tajaajiluudhaaf biyya lafaatti ba'anuun maqaa isaatti amananii warra wangeela baatanii dubbii sagalee labsuu sagalee waaqayyoo labsuuf ba'anu jaraan akkas jedhee itti hime. Kunoo
akka hoolotaa yeeyyii walakkaan isin geggeessa. Isinis akka bofaa abshaala ta'a. Akka gugee garraamii ta'a. Jedheetu namni Kiristoositti amanee yeeyyii walakkaa akka deemu ergaa dubbatee booda namni yeeyyii walakkaa deemu immoo akkamiin akka eeguu danda'u, akkamiin akka of eeguu danda'u itti aansee dubbata. Innis akka bofaa gamna ta'a yookaan abshaala ta'a. Akka gugee immoo garraamii ta'a jedheet dubbata. Dubbiin kun sirriitti akka nuuf galuuf kutaa kitaaba kanaa irratti bineensota afurtu waamamanii jiru. Inni tokkoffaan yeeyyiidha. Inni lammaffaan hoolaadha. Inni sadaffaan bofa yookaan bineensa. Inni arfaffaan gugee. Barnootni nuyi har'a barannu waa'ee bineensa kana sadanii arfanii ta'a. Maal godha waa'ee bineensaa barachuun dhufne dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhufne kan jedhu hin jiraatin. Waaqayyo karaa bineensota kanaa waan nutti himu qaba. Karaa bineensota kanaa waan nutti haasa'u qaba. Kanaaf callisnee dubbii Waaqayyoo haa dhaggeeffannu. Hundumti keessan hubattanii jira. Kiristaanotiin kutaa kitaaba kanaa irratti hoolota Waaqayyoo jedhamanii beekamu. Hundumti keessan hoolota Waaqayyooti. Hoolaadha gaafa jedhamtanu namootiin isin gaddisiisu tokko tokko yoo jiraattan hin sodaatinaa. Baay'ee isin aarinaa. Isin hoolaa Waaqayyooti. Akkas ta'uun iyyuu nuu kennamee jennaan Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Hoolaan fakkeenya kiristaanaati. Kitaaba qulqulluu irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 hanga 15tti deemtanii ala dubbistanu. Reettiin fakkeenya warra cubbamtootaa, hoolaan immoo fakkeenya warra kiristaanota Waaqayyoon dhaga'anii taatee ibsamtee jirti. Kanaaf hoolaa Waaqayyoo gaafa jedhamtan akkamiin hoolaa fakkaattu waan jedhu waliin dubbanna. Maaliif isin hoolotaa yeeyyii keessa immoo deemtuu nuun jedhe Waaqni keenya. Mee amala bineensota kanaa ilaalu. Inni tokkoffaan hoolaadha. Hoolaani garraamiidha. Amala hoolaa keessaa inni hoolaan ittiin beekamtu tokkoffaan garraamummaa isheetiin. Bineensota yookaan bineensota manaa jiranu keessaa hoolaan garraamiidha. Nama ishee qaluu duukaa deemti. Yennaa namooteen kuffisanus callistee kufti. Yennaa billaa irra kaa'anus callistee qalamti. Waa hamaan afaan isheetii hin ba'u. Kanaaf hoolaan garraamiidha. Akkasumas kiristaanoteen hoolaa fakkaattaa gaafa jedhamu garraamii ta'a. Warri jajallaan warri diinota keessanii isin balleessuuf gaafa gara keessanitti dhufanu hamaan afaanii isin hin bayini. Hamaa yaadina. Mataa keessan gad of qaba. Garraamii ta'a. Namni hamaa isin irratti yaadu malee isin nama irratti hamaa yaadina. Namni isin balleessuuf karoorfatu malee isin nama balleessuuf hin karoorfatina. Maaliif jettanii isin hoolota waan ta'eef. Jireenyi gooftaa Yesus Kiristoos tokkoon keenya irratti calaqqisuu danda'u qaba. Inni warra isa ajjeesuu fi ajjeesuu hin danda'a ture. Warrootan leenginos nam kun du'eera moo hin duune jedhee yennaa Ayihud isaa ajjeesanii qaraaniyoo gubbaa irratti fannisanii deemanii booda namni maqaan isaa leenginos jedhamu namni kun fayyeera moo lubbuun keessa ramoo keessan jiru jedhee farda irra taa'ee yemmuu akkana laphee Yesuus waraanu
laphee gooftaa Yesuus Kiristoos keessaa bishaaniif dhiigni wal makaan ni ba'ee jedha. Yemmuu Leengiinoos eeboo waraanee ka'e akkas keessaa fuudhu dhiigni achi keessaa ba'e ija sajjaamaa kan Leengiinoos irra dhaabbate qubate. Yemmuu sanatti iji Leengiinoos inni jaamaan ni fayyadedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristoos irraa kan baranne diina kan jedhamu akka hin jirre warrootan isa ajjeesanu barsiisaa jira. Ilaalaa Leengiinoos isa waraane inni garuu ija isaa fayyise. Laal qulqulluun Phexros Kiristoosin qabuudhaaf warri Ayhuud gaafa dhufan Phexros seefii kaasee namoota Yihuudaa wajjin dhufan keessaa tokko kan ta'e maqaansaa kan Maarkos jedhamu kitaaba qulqulluu irratti ibsame seefii gaafa Phexrositti gadhiisu gurra isaa itti kutee jedha. Yesuusis deebisee Phexros warri seefii kaasanu seefiidhaan dhumu waan ta'eef seefii gara mannee isaatti deebisi. Ergaa jedhee boon waan nama ajaa'ibsiisu tokko godha. Gurra isaa isa cite sanatti kaasee itti deebisee fi nama nagaa godhe. Galanni isaaf haa ta'u. Meelaalaa nama isa ajjeesuu dhufetti gurra isaa fayyise. Jarri kun isa ajjeesuu dhufani garuu diina hin godhanne inni gurratti deebise. Isarraa baradhaa. Hoolaan garraamiidha garraamummaa seetiin kiristaana fakkaata. Inni lammaffaan hoolaan duba isheetiin qaama ishee dhoksiti. Reettiin immoo qaama ishee bakkee keessee deemti. Isin hoolota gaafa jedhamu akka hoolotaa kana qaama keessan dhoksaa deemaa jedheetiyyuu Waaqayyo kiristaanotaan isin hoolotaa jedha. Shamarrooteen bara kana kaan immoo lakkii nuyi reettiidhaa jedhu. Yoo qullaa deemanii malee waan uffatan fakkaatu. Oo qullaa deemanii malee waan gaa'ee hundeessanutti hin fakkaatu. Oo qullaa deemanii malee waan jaalallee qabatutti hin fakkaatu. Waan miidhaga ifaatti hin fakkaatu. Na amanaa haatiif abbooteen keenya qamisiinuma sana lafarra butaan warra babbareedaa kana godhatan abbaa warraa sayyuu nama gaggaaraa ergatanii of dhoksaatii deemaa. Manni kiristaanaa uffatni kiristaanaa maal akka fakkaatu barsiisa. Uffati hoolaa uffatu barsiisa. Uffata warra reettotaan uffatinaa. Qaama keessan dhoksaa maaliif hojjettanii achi nyaatamtu ye'ii keessa jirtu waan ta'eedhaaf. Inni sadaffaan amala hoolaa keessaa hoolaan ituu dubbannu hoolaan masinitti himaa jiru hoolaa biyya Israa'eliiti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kun kan barreeffame Israa'el keessatti. Biyya sanatti immoo namni hoolaa tiksu tokko hoolaa 800, hoolaa 1000, hoolaa 2000 tiksaa. Hoolotiin tikseen tiksu kun inni tokkoffaan sagalee tiksee isaanii hin beeku. Osoo maal dhufeellee hoolotiin sagalee nama biraa hin dhaga'amu. Baay'ee karaa sinii galuu danda'u. Bagochee dimtseen yaa'uudhaallu yiggatalunyaan jedhee dubbata Yesuus Kiristoos. Hooloti koo sagalee koo ni beeku. Jarris na faana deemuu jedhe. Na fuuldura deemu angooddee daraan deeman jenne hubadhaa. Hoolaan yeroo hundumaa Israa'el keessatti tiksee booda deemu. Laal gaafa tikseen deemu hoolaan 200 tiksee duukaa yaa'a. Biyya kanaa magaalaa keessa warri hoolaa oofu yoo booda goortan malee hin deemtu. Hoolaan isii biyya kanaa matanyaadha. Booda gooree arangaadhaan garafaa deemti malee fuuldura kottaa gaafa jedhu booda tiksee duukaa hin deemtu. Akkuma nama isaa hoolaan siisa matanyaadha. Hoolaan isheen biyya sanaa garuu tikseen booda deemu. Fuuldura deemaa. Hoolotiinis immoo sagalee tiksee isaanii ni beeku. Kan biraa garuu nagaa. Wanta nama sinitti himaa jiru kun soba miti. Fakkeenya lama sinitti hima. Inni tokkoffaan naannoo Affaar, naannoo deezerti lafa ta'e yeroo deemtan ilaaltan gaala hedduu argitu. Warri Affaarfaan, warri Karrayyuufaa
gaala ni fe'atu. Gaala yommuu laaltan dheerinni isaa mana kana ol darba. Akkamiin gaala fe'u yoo jettan jecha ta'e tokko dubbatu. Yeroo sanatti gaalli hin ciisu. Ergaa fe'anii booda jecha ta'e tokko immoo dubbatu. Yeroo sanatti gaalli ka'a. Walii galaa moo waliin galle? Nu yasii waliin gallu namaaf namni achi gaalaaf namni walii gala. Walii galaa akkuma kan biyya Israa'el keessatti oolaan sagalee tikseesee ni beeku. Kan biraa garuu dhaggeeffatu. Isinis hoolota Waaqayyooti gaafa jedhamtan tiksee qabdu maal qabdu? Maal qabdu? Kanaaf tiksee keessan qofa dhaggeeffadhaa jedhe Waaqayyo. Ati garuu sagalee nama baay'ee dhaggeeffadhu. Gaafa mana shaayee deemtu sagalee kan biraa dhaggeeffatta. Gaafa mana barumsaa deemtu sagalee tiksee biraa dhaggeeffatta. Lafa hojii gaafa deemtu sagalee tiksee biraa dhaggeeffatta. Kanarraa kan ka'e waraqaa faa xaafanii namootiin akkana nuun jedhanii kana jechuun maaloodhaa jiru. Namootiin tokko tokko tiksee isaanii dhiisanii kan biraa dhaga'anii. Hoolaan garuu kan biraan dhaga'u kunoo tiksee kee as jira isa dhaga'ee. Jireenya bara baraa argatta. Inni lammaffaan immoo achuma keessatti faana bu'an siniin jedhu. Faana bu'a. Oolaan tiksee ishee faana hin buune ye'iidhaan nyaatamti yaa saboota Waaqayyoo. Faana jaraa bu'uu danda'u qabna. Dura adeema isayyuu tiksee. Amma iddoo tokko tokkotti ooloti boodatti hafanii tikseen dura deemu kan qabu. Tikseen dura deemu, oolaan dura deemtee tikseen booda fa'aa bakka itti deemtutu jira an tokko tokko. Warri nu eegna jennu ye'iitti dabarsanii nu kennan. Silaa warri nu dabarsanii of akka Musee. Yaa Waaqayyo gooftaa saba kana qooda balleessitu ana galmeessanii gubbaarraa na balleessii jedhee saba isaatiif Museen moo saba isaatiif tajaajilaan moo saba isaatiif tajaajilaan dhaabbatu ye'ii walakkaatti baasin gadhiisee badaan tikseen keessan sinniisee dhima. Yeroo ammaa kana immoo harka caalu booda deemu. Booda deemanii oolaa tiksuun hin danda'amu. Dura deemuudha ooloti koo sagalee koo dhaga'u anaanis faana bu'u. Isinis tiksee qajeelaa akka abbootee keenyaa kana warra lafa bataskaanaa deebisiisanu lubbuu isaanii dabarsanii amantaadhaaf warra kennanu gaafa argattanu booda isaanii deema kophaa jarannaa binaa. Yawwus isin oolaa faana bu'a. Inni kan biraa amala oolaa keessaa inni kan biraa qorumsa ni dandamatu. Amma reektiin rooba keessa baatee nyaattu oolaan garuu rooba keessa si nyaata. Ala aduu si nyaata. Guyyaa rakkinaa si dandamata. Akkasumas oolota gaafa jedhamu yeroo hundumaa kolfuu duwwaa hin eegina. Guyyaa qorumsaa darbaa. Dhukkubsachuu hin dandeessu guyyaa dhukkubaa darbaa. Dhabuu hin dandeessu guyyaa dhabaa darbaa. Gaa'ela hundeessitanii mucaa godhachuu dhiisuu hin dandeessu. Guyyaa hamaa kanas darbaa. Sinoolota waan ta'eef. Guyyaa gidiraa barattanii biddeen qabaachuu dhiisuu hin dandeessu. Argachuu hin dandeessu. Nagaddanii milkaa'uu dhiisuu hin dandeessu. Guyyaa rakkoo kana darbaa. Sinoolota waan ta'eef. Kana nu barsiisa jireenyi oolaa. Reettiin garuu hin dandamattu rakkina. Kan biraa oolaan bineensatu jira, yeeyiitu jira jedhamee mana keessan oolu. Ituma yeeyiin jirtuu gadhiifamti oolaan. Isinis yeeyiin alaanuu eeggata, yeeyiin gaaffii nutti kaasa, yeeyiin nu gaafata jettanii mana ooltanu. Jaruma walakkaa deemtu. Ani kunoo yeeyii keessanis hin geggeessa jedhamtanii waan ta'eedhaaf jara walakkaa deemtu. Adda ba'uu jechuun kanaadha. Warra yeeyyii walakkaa deemanii ofii yeeyyii irra adda ba'uudha. Kiristaanummaan malee biyya yeeyyiin hin jirre baqachuu miti. Yeeyyiitu dimbii keessatti baay'atee jedhanii najjoo garuu miti. Yeeyyii dimbii keessa taa'uudha kiristaanummaan oolummaan. Akkamiin akka yeeyyii kana keessa taa'amu kitaabni kun nu barsiisa. Ergan kana siniin jedhee gaggabaabsee lammaffaa irratti mataasaa yeeyiidha ilaalla. Amma
hoolaadhaas ni jedheera. Hoolaan immoo biyya Israa'el keessatti diina tokko qabdi. Diinni isee maaloodha biyya? Hoolaati. Ishee ilaalla. Ilaa mee akka kiristaana tokkotti biyya Israa'el keessatti leenci jira, qeeransi jira, waraabessis jira, sareenis jirtu, wangoonis jirtu, waan baay'ee jira. Irraa of eegaa kan jedhame garuu maalirraatu biyya? Ilaala wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 15 gubbaarratti yeeyirraa of eegaa jedha Yesuus Kiristoos. Maalirraa of eegaa? Gadi siqee immoo kan ሰዎች ተጠበቁ jedha. Namoota irraa of eegaa jedha. Yeeyinas biratti eenyudha jechuudha? Mee nama jedhame biyya? Ilaala yeeyin akka namaa jira. Yeeyirraa of eegaa jedhan namni amala yeeyii baatee deemu jira waan ta'eef isarraa of eegaa jedha. Amma yeeyiin kun maaliif filatamteedha gaaffii nu deebistu? Wangoon jirti wanta dhaqetti leenci jira, waraabessi jira. Maaliif garuu Kiristoos yeeyii filate? Inni tokkoffaan wanti yeeyiin ittiin filatamte guyyaa rakkinaa eegdeetu hoolaa nyaatti. Biyya Israa'el keessatti yeeyiin yemmuu hoolaan marga gaarii argattee harkatti seesee jiraattu yeeyiidhaaf yeroon kun yeroo dukkanaati. Gaafa hoolaan nageenya argattu, gaafa hoolaan tiksee gaarii argattu, gaafa hoolaan nyaata gaarii argattu, gaafa hoolaan dhugaatii gaarii argattu, faallaa kanaatiin immoo yeeyiidhaaf beela. Barri hoolaadhaaf quufaa, yeeyiidhaaf beela waan ta'eef yeroo hundumaa ija diimaadhaan hoolaa ilaalti. Yeeyiin maaltu? Hin jaallattu nagaa qabaachuu hoolaa. Nyaattee buluu hoolaan jaallattu yeeyiin. Barri kun yeroo rakkinaa eeggatti. Yeroo rakkinaa akkamii eeggatti? Yennaa hongeen Israa'el keessatti uumamu hoolaan waan nyaatamu qaban. Ilaali barri hoolaadhaaf quufaa, yeeyiidhaaf immoo maal jenna? Beela. Faallaa kanaatiin immoo yemmuu aduun cimee, hongeen cimee, wanti nyaatamuuf wanti dhugamu margi biyyarraa dhabamu yeroon kun immoo yeeyiidhaaf carraadha. Hoolaan achitti siin kufti, asitti siin kufti, achoo deemtanis marga dhabdee kufti, waan dhugu dhabdee kufti, yeeyiin of margitee nyaatti. Kanaaf rakkina fi gadadoo hoolaan eeggatti. Iseen biyya Israa'el yeeyiin iseen biyya kanaas kanuma eeggatti. Yaa kiristaanota warra gimbii, yeeyiin yeroo rakkinaa nutti dhufti. Yeeyiin yeroo akkamii dhufti beektu? Gaafa isin warra fuutanii mucaa dhabdanu yeeyiin mul'ata isinitti himti. Ilaa tabaarsa qabda, abbaa keetu si abaare, namatu sirratti tolfate, abalutu siif arge, mul'ata akkanaas siif argame, ati dhuftee amantu malee mucaan argattu siin jetti yeeyiin. Rakkina kee beekti waan ta'eef amma immoo ollaa keessanii hawaasaatti silkii ergu. Silkii keessan ollaa keessan namni taa'e macheen rakkoo keessanii wallaalu. Silkii achi erganiitu hawaasaadhaaf isiniif dawwala. Ati Tolosaa jaallataa jedhamte miti? Eeyyee. Haati manaa kee Caaltuudha jedhamti miti? Eeyyee. Erga wal fuutanii waggaa 8 miti? Eeyyee. Abbaan Caaltuu Tolosaa jedhama miti? Eeyyee. Amma qonaa baay'ee mucaa gaafatu miti? Eeyyee. Ta'uu yoo jedhamti ta'a. Egaa torban booda si dawwala waan Yesuus na taasise si taasaa siin jedhu. Asii ollaa keetti fudhate bilbilu. Kana booda saamintii tokko yookaan torban tokko booda siif bilbileetu egaa dhaggeeffadhu tabaarsa qabda. Wantati mucaa dhabdee kanaa fi hiddatee keessa abaarsatu jira. As dhuftu malee akkasiin jira sa'aatii sana namichi kun eessaa silkii koo fidee gaafa siin jettan Yesuus haatu tosattan jedhu. Intarneetii irraa Yesuus naaf kennee jira. Kun tooftaa yeeyiiti. Guyyaa rakkoo keessanii dhufu. Gaafa siin fayyaa dadhabu qanii biraan dhufanu. Yeeyiin qanii biraan dhufu gaafa siin kolfitanii maa taphattanu. Gaafa hoolaan marga gaarii nyaatu yeeyiin beela isaa hin jaallatu guyyaa kana isiniin bira siin dhufu.
gaafa mana keessaa mucaan dhukkubsatu haati manaa fa'aatii warraa fi abbaa warraa gaafa abdii kutatalu yeeyin bilbila daa'u bilbila mucaan kanaaf yoo kadhatame malee ati mucaan kun hin du'aa si jedha sittaasaa saatii rakkinaa qaba dhufee akka waan ati dukkana keessa jirtu ilaali Yesuus isatii kaleessa waggaa guyyaa 40tti fudhatte guyyaa 80tti fudhatte akka waan ati Yesuusin hin beekne nu miti kabaroon keenya illee Yesuusin labsa yaa saboota Waaqayyo laal nu miti kabaroon keenya Yesuusin labsa nu islaan mee kabaroo kana laala ol kaasi abbaan tokko dhiirri ol kaasa isuma kana qofa tokko nu waan hin gaa laal kabaroo kana inni dhannasaa irratti akkas xaxamee jiru kun Yesuus Kiristoos anaaf siif jedhe si'a 666 gaafa alangaadhaan reebamu dhaqnasaarraa alangaan ala irra dhaabbatu foon irraa kaasaa ture anaaf jettee akkana garafamtee jettee kabaroodhaan barsiisti bataskaanni kun lammaffaan carqii kabaroo irra jira Yesuus ergaa lubbuunsaa ba'ee booddee warri Niqoodimoosiif Yoosof jedhaman eeyyama fudhatanii Yesuusinis akka seera isaaniitti kafananii awwaalcha aaraa keessatti dhaqanii Niqoodimoos ittiin kafaname barsiisa carqiin kun fayyaa bareenyaaf miti kan itti kaa'ame kan biraa laala achiin guddaadhaa siin xiqqoodha yaa Kiristoos naaf jettee warri guddaan si kabalaniiru warri shishifin immoo mataa keessa alasii qorqorgoonu mataa keessa kanaan si dha'aniiru jechaa jirra nunis naan kabaroon keenya Yesuusin labsiti akka waan Yesuusin hin beekne akka waan nuti dukkana keessa jirru ergaa fidanii guyyaa rakkinaa guyyaa qannoon dhuftu yeeyyiin guyyaa kana dhufu kun amala isaan ittiin hoolota nyaatamu keessaa isa tokkoffaa yeeyyiin amalli lammaffaan of jijjiira maal of godhan siniin jedhe yeeyyiin gaafa hoolaa nyaachuu barbaadu ilaala hubadhaa hoolaa yeeyyiin biyya Israa'el naasa'aa jira biyya sanatti hoolaa gaafa nyaachuu barbaadu yeeyyiin malkii isaa yookaan bifa isaa isa kan yeeyyiitiin hoolota keessa hin galataanaan tikseen hin argataa waan ta'eef yookaan dhayajjeesaa yookaan raariyataa hoolota isaa hin baraara kanaaf bifa see kanaan dura qabduun ittiin galtu yeeyyiin maal gooti guyyaa rakkinaa hoolotii iddoon itti duuti isiniin jedheera miti guyyaa bonaa hoolaan bakka dhaqetti duuti isiniin jedheera miti isee qasseetiyyuu nama caalaa yaadaan yeeyyiin guyyaan beelaa hin dhufa gaafa gannaa nam beelaa hangaafa sana hoolaan hin duutu humnan dhabdu jedhee yaada waan ta'eef guyyaa kanaaf gogaa hoolaa sana ituun kutiin foon keessaa nyaatee qullaa foon keessaa edda fixee booda gogaa baafatee dhaqee mukarra kaa'a sana booda gogaan sun achitti goga ganna gogaa sana keessa galeetiyyuu gogaa hoolaa sana uffateetiyyuu gara mangaa yookaan hoolota lafatti galu itti galan hoolota walakkaa dhaqee galan amma amala yeeyyii keessaa inni kun isa hamaadha na dhaggeeffadha amala yeeyyii keessaa maaliif godhatanii inni kun yeeyyii dhallee akkasin hin jenne gogaa uffatee jiru hoolaa fakkaata ergaa hoolaa keessa galee booda waan intalli godhu hubadhaa inni tokkoffaan hoolaa nama siniin jechaa jiru maal namni kun sobaa hoolaa 8 hoolaa 6 eegaa namni biyya keenya isee kana keessaa akkamitti adda baasuu dadhabaa jechuun dandeessu isin an kanan sinitti himaa jiru garuu bara Israa'el keessatti kitaabi kun caafamee barreeffamee namni tokko hoolota 300 tiksa 1000 2,000 tiksa achitti barreeffame achi keessa galeetiyyuu dhokatee gala akka tikseen argine olin jedhu sobee margatti bubu'a inni garuu maaloodha dubbadhaa garuu margatti bubu'a marga nyaatu marga waan nyaatu fakkeessuudha hoolaa fakkeessuudha
itti bu'a. Kana booddee ergaa akkanatti margatti bu'uu qabee booda yayyiin isheen kun maal gooti beektu? Aluma oolaan haadhoo tokko edana dhaltu ilmoo jalaa funaanti. Achuma keessa teessee sanyiin oolaa itti fufuu hin danda'u. Ilmoo nyaatti isheen kun hamtuudha mala ishee keessa. Akkuma kana yayyiin bara kanaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin yayyiin dhufe kun ilmoo sin jalaa funaana. Bakka jaraaf hin galu dhiisi jara. Waa'ee jaraa dhiisi ijoollee irratti hojjedhuu jedhe. Daa'ima sin jalaa funaana. Isin as jirtu ijoolleen keessan as hin jiranu. Oofooniin as jiraatan qalbiin as hin jiranu naa amanaa. Bor waaqatti amantan ijoolleen keessan amanuu seetiif ragaan qabdanu. Eessa akka ijoolleen keessan jiran maalirra akka oolan ijoolleen keessan laalaa. Amala yayyii keessaa sanyii balleessiti isheen kun achi keessa teesse. Kan biraa achi keessa teessee tokko tokkoon oolaa nyaatteetitti amala yayyii of jijjiirteetu galti. Kun amala yayyiin oolota ittiin nyaattu keessaa isa tokkodha. Akkuma kana yayyiin ishee namarraa of eegaa Yesuus ergaa jedhe booda yayyiin isheen namaa isheen bara kanaa of jijjiirteetu kan dhuftu. Akkam gootee of jijjiirtii? Akka jarri of jijjiiranii dhufanu. Namni Waaqayyoo qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontos boqonnaa 2 boqonnaa 11 lakkoofsa 13 gubbaarratti ergaasa lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 13 gubbaarratti jarreen akkasii kun ergamtoota Waaqaa yookaan hojjettoota nama gowwoomsanuudha. Ergamtooteen warra Kiristoosiin waan fakkaachuudhaaf warra wal fakkaachuudhaaf ka'anidha. Jarreen akka kanaa immoo seexanniyyuu ergamoota ifaa of fakkeessuudhaaf ni hojjeta. Kunis waan dinqii miti. Gatii hojii isaanii hin dhabanuu jedhe qulqulluun Phaawulos. Warreettan akka kana raajota Kiristoos warra sirrii of fakkeessuudhaaf dhufu maqaa raajii faa qabatu ergamtoota hawaariyaatota of fakkeessu hawaariyaa abaluu jedhamu. Hawaariyaa abaluu jedhamanii dhufu. Abbaa mul'ataa faa jedhamu. Barri kun bara hawaariyaati malee bara raajichaa hin turre. Jarri garuu nabiyya baluuf waliin jedhu akkanatti dhufu. Kana dhiisaati seexan numti ofii isaatiiyyuu ergamaa Waaqayyoo of fakkeessu amma danda'utti ofii isaa of jijjiira. Isinis yommuu akka kanaa jarri dhuguma raajii sirriidha jettanii hin deeminaa. Jarri namoota qajeelaadha jettanii amantaa keessanirraa addan bayinaa. Jarri kun guyyaa tokko gatii hojii isaanii hin dhabanu jedhe qulqulluun Phaawulos. Warri har'a namarratti qalladu miidiyaa garagaraa banee gatii hojii isaanii dhabu isinitti himaa guyyaa tokko al tokko miidiyaa yayyiin banteetti fayyadamtu laalaa mee laalaa akka warra gon meesኪ ከጎንሽ ላይ ያለውን በደንብ ሳመውና በኢየሱስ ፍቅር ይወዳለው በለው mee bukkee keessee jirtu ofitti qabiidhuun gadhuuti sin jaalladha jedhii jiru namoota tokko arganitu inni ከጎን ያለውን ነካ አድርገውና ኢየሱስ ጌታ ነው በለው kanaaf akka keenya akka dubartoota irratti ta'anii dhiirra sin taa'u achuma wal dhungata dhugaadha hin kolfinaa sa'aatii kana namni marga dheedaa jira bu'aan yeedhaaf dhuma irratti nama horii gochuudha. Guyyaa gaaf tokko yoo Waaqayyo jedhe ragaawwan tokko qindeeffannee dhufne piroojeekteriidhaan isinitti argisiifna. Namni akka inni marga dheedu gochaa jiru. Namni sammuusaa akka maraatu namarra deemanii qulqullummaan kan koo akka lafa ejjenne na godha waan ta'eef jedhanii nama ciibsanii faara deemu. Nama kabajamaa kana irra yaabbatanii wangeela labsu.
akkasitti namoota waaqayyoo fakkaatanii raajota fakkaatanii dhufu jarri kun dhugaan sinitti himaa har'a namni nama qullaa dhaabee fuula namaa duratti kaaraateedhaan seexana nama keessaa baatu gatii harka isaan namu bor argitanitti akkas kaaraateedhaan warra seexana keessaa baasan warri kun gatii harka isaanii dhabamu jedhe Phaawulos. Ati garuu yeeyirraa of jijjiireetu dhufaa jedhe. Maal waan lamatu jira. Yesus Kiristoos maqaa kootiin hin dhufu jedhe. Inni lammaffaan immoo wangeeluma Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 gubbaarratti ሐሰተኞች ክርስቶሶች ይነሳሉ jedhe. Kiristoos warri sobaa immoo hin ka'u. Inni tokkoffaan maqaa isaatiin dhufu amma warri maqaa isaatiin dhufan baay'ee. Waggaa muraasa booda immoo ani Yesuusii jedhee dhufa maal Finfinnee keessatti ammaaraniidha jettee kan dhufte dhageessanii hin turre. Namoota baay'een immoo warri horiin akkuma keenya keessa jiran jechuudhaan baay'ee kan amma nama Addis Ababa sana fa'aa nama Finfinnee sana fa'aa waan salaxane seetu sun maaramii keenyatti hin bu'inaan duugaa yaa'u. በቃ ኢየሱስን የወለድኩት እኔ ነኝ አሁንም ራሱ እሱን ከወለድኩ በኋላ ድንግል ነኝ ትቆጣለ አላፋይ አለ ኢየሱስ ይደረ አለ ኢየሱስ ይደተ መናፋት ያረኛ አለ ኢየሱስ ይደረ ወዲን ታጅሩ ፊንፊኔ ገሰት አለ ሊያሲ ለደረ ከን ዱካ ቦታ ሄዱ ወራቲ አራ ፊንፊኔ ገሰ ነሞታ ቆሊ ገዱ ኦፍ ባየቱ አልተቆሞ ወጋፍሪ ዱረትሞ ሳውዝ አፍሪካ ረት ደመኒ ማጂኪ ወራ ግብጽ ወራ ሂንዲ ፋወርተሪ galaana irra deemani. Kanaaf warra South Africaadha nama galaana irra deemu takka arginee hin beeknu Yesuusin alatti kanaaf inni Yesuusidha jedhu duukaa yaaba'ani. Har'uun keessan chaanaalota arraagaa isaanii maqaa waaqayyootiin isinitti himaa chaanaalota warra yeeyyii ofirraa balleessaa. Isa ilaalaniitu namoota baay'ee amantaa kan galaa jiran achiin hafuuritti galaa jiran. Warrootni akka kana of fakkeessuudhaan dhufu kan biraa maqaa Yesuusiitiin hin dhufu kan biraas ani Yesuus jedhanii dhufu. Kanaaf gaafa sana duukaa yaanaa yeeyyiin akkanatti waaqarraa nama baasuu hin dandeessi waan ta'eef of jijjiirtee mee yeeyyii duriitiif yeeyyii ammaa waan tokko tokko waliin ilaalu. Dur yeeyyiin nama masqalii uffatee hidhatee deemu namni amantaa jijjiiru tokko guyyaa sanbataa callee masqalii wanti garagaraa Coraalee dhufeetiin masqala keessa ofitti kuttee namoota fuulduratti marrakii irratti gubama waldaa keessa. In gubama. Ergasii booda gar waggaa 15 booda gaaffii hedduu keessa kana qofa miti. Ati muka maaliif baattee deemtaa? Ati shugguxii abbaan kee ittiin ajjeefame dhungattaayi gaafa sin keessi hirkaa dhungattan. Ati eeboo abbaan kee ittiin ajjeefame morma kee itti hidhattaayi. Sinittanima qulqulluun Phaawulos gara warra Efesoon gubbaarratti akka barreessetti Iyesuus Kiristoos masqala irratti du'e malee masqalli sana ajjeesne garuuti masqalli kan ajjeese የጥል አባት የተባለው አባሎላ kan ta'e seexana isatu du'e እሱ ነው ኢሳደ kan du'e maal Iyesuusimma masqala irratti seexana ajjeese masqaliin har'as seexana inni yisiisa seexana hin qaanessa seexanni masqaliin jaallatu kanarraa kan ka'e masqaliin ni morma ni guba faa ture amma immoo erga dhugaa kana itti himnee booddee amma immoo warra ammoo masqalii faa hidhachuutti kaanii waldaa farrool baasanii kaa'u masqalii isa kam akka ta'e hin beeknu nama sadiitu fannoo irratti fannifame wanbadee lamaa fi Yesuustu fannifame. Keessa kamiin akka kaatan hin beeknu nuyi dhugaadha taanaan itti amanuudha dubbiin fannoo Kiristoos gara warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 gubbaarratti dubbiin fannoo Kiristoos nu warra Kiristoositti amanuuf humna waaqayyooti jedhe Phaawulos humna waaqayyooti maaliif achirra dhiigatu jira achirra moo'ichatu jira achirratti dhiigatu jira gatiitu itti kaffalamee lubbuutu itti ba'e diinatu itti hin qaane fannoon kun humna keenya maqaan waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Har'a garuu fannoo kana baachuutti ka'anii fannoo baachuutti ka'anii maaliif fannoo baatanii isa jedhu isinitti hima boodarra
لما فاندون نمية يتوكو إتانا جالتو وقاكو إشانين فندرا مانا كان يو إتاني آري ولغلني بونا نغنو وريه ay itana jechuun maaliif yoo jettanii itanni seexanaaf aara isin seexana gabbartu xaawla hojjettaniitti sagaddu bataskaana keessatti muka baattu waaqa tolfamaadhaaf faarsitu kanaaf itana jibbinee jedhan lakki waa'ee itana akkana jedha ergamoota isaa warroota lubootaan naafaxana xinaarratti itana naaf aarsa waaqayyoon aarsaa isaaf qophaa'u keessa tokko itana jenne kakuu haaraarratti mul'ata Yohannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 gubbaarratti waaqayyo ergamootatti ixaana kenne alasaan malaaka abbaa keenya luboota keenya warra mana kana keessa jiranu maaliif ixaana aarsu jedhanu waaqayyo mo'achi ergamootatti ixaana kenna maqaan waaqayyo kan galatoomee ta'u mul'ata Yohannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 deemaa dubbisa waaqayyo mul'ata sanarratti maal jedhee akka barreesse maal jedhee akka qulqulluun Yohannis akka aase waaqayyo harka ergamaa kanaatti ixaana kenne ergamaan sunis xinaa fudhate meeshaa ixaanni ittiin aaruudha xinaa jechuun xinaa fudhate ixaana sana sitti naqee ixaanichis inaaree aarri ixaana sana kadhaa warra qulqulloota fuudhee gara waaqayyoo deeme jedha maqaan kan galatoomee ta'u kan waaqayyoo kadhaa keenya fuudhee fuula waaqayyoo deema ixaanni isa kana gaafa itti himnu warra irraa immoo ixaanu koo ችግር የለውም ለሽታ እኮ ጥሩ ነው አርፋችሁ እንደንዳ